Egaa jechuudha waa'ee sharafaa ilaalchisee guyyaa har'aa jechuudha karaa baankiitiin sharafni akka dabalee jiru guyyaa kaleessaa isinitti himeen ture garuu immoo guyyaa kaleessaa viidiyoon kiyyaa isinitti dhagahamee hin jiru waan ta'eef rabbiin na gargaaree kunoo moobaayilii bitee dhufe ishee shambaa godheen kana booda isin ejjedha yoo rakkoo moobaayilii ta'eef jechuudha bilbila bitee hin jira. Waaqni yoo na gargaare kana booda akka nafaan rakkanne baay'een keessan nafaan rakkattanii jirtu. Garuu immoo si faana rakkanne abee jabaadhu immoo kan jettan jechuudha. Gaafa toles gaafa bades akka na faana jirtanii baay'ee tokkon jaaladhe jechuudha. Dhugaa waaqayyo bara keessa naa eebbisu akkasuma rabbiin isinaa jaallatu isiniin jedha. Egaa nagaan daganne nagaan kun lafa bakka jirtan isiniifaa baay'atu hordoftotaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan laayik godhaa sheer sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa nootifikeeshinii yeroon viidiyoo lakkisu akkasin bira ga'uu fi ooliirra godhadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaan har'aa jechuudha. Oktooberii 1 baatii 10 2025 jechuudha. Sharafni meeqaan akka jiru akkuma beekamu sharafni bakka tokko akkan dhaabbanne isinitti meetiin jira karaa gabaa gurraachaatiin saantima xixiqqishuu gadi qaqannasee jira. Karaa baankiitiin immoo ji'oota muraasaaf yookiin torbanoota muraasaaf bakka tokko ture amma immoo karaa nigdi baankii yookiin commercial bank of Ethiopia akkasuma baankii daldalaa kan jennu irratti dabalee argameetiin jira jechuudha. Kanaafuu beekuu akka qabdan seeraan na dhaggeeffadhaa tokkoffaa irraa isinii ka'a jechuudha. Tokkoffaa irratti Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 165 tuqaa 39 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu 66 irra ga'eetiin ture gara birrii tokko olitti qannaseetiin jira jechuudha. Ameerikaa doolaarri karaa gabaa gurraachaatiin. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko jechuudha 139 tuqaa 64 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa karaa nigdi baankii. Baankolii baay'een jiran kanaa olitti kan dabalan baay'eetu jira. Kan hanga 140 hanga 145 Awwaashillee kanaa olitti Sinqee baankii warreen kan kanaa olitti garuu immoo warra bakkee jirru kan nu fayyadu commercial baankii waan ta'eef jechuudha. Ji'oota darba yookiin torbanoota darban keessaa Ameerikaa doolaarri tokko 138 irra ture garuu amma 39tti ol butamee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 118.98 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 98.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 109.35 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 89.70 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha warreen Beeruutii fi Joordaan jirtan jechuudha doolaara Ameerikaa irraa dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irraa doolaara Ameerikaa jechuudha. Joordaan warra doolaarri isinii kennamu akkasumas Beeruut doolaaratu isinii kennama walumaa galatti jechuudha. Joordaan darbee doolaarri waan isinii kennamuu fi Ameerikaa doolaara irraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 23.33 oolee jira. Egaa karaa baankiitiin immoo Chaayinaa hewaan tokko 19.21 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.98 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 223.3 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 183.63 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 208.22 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 171.84 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 194.51 oolee jira. Akkasuma
karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 163.40 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17.9 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan Riyaal. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 430.25 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii yookiin immoo sharafaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 541.80 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko 448.82 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.6 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo diraamni tokko 38.2 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.17 oolee jira. Egaa warreen Saawud Arabiyaa baratama karaa akka daldalaatti kan ergamaa jiru jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddoo ta'e yaani 2,000 olitti kan qabdanii 24 adii jechuudha. 24 adii jechuun tokko isheetu 24 adii otoo hin taane maallaqa qabdan sana 24 hirtuu adii hirtuu jechuudha. Fakkeenyaaf 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 24.50 yoo jette Riyaalli Saawud Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 41 jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan xiqqoo ta'e 25 hanga 200 hanga 100 yoo qabaatte illee jechuudha. 25 jechuun immoo fakkeenyaaf 200 yoo qabaatte 200 baay'isuu 1,000 hiruu 25. Kana jechuun Riyaalli Saawud Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 40 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaan karaa baankiitiin immoo 37.23 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 223.52 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaar. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 439.14 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.45 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.53 oolee jira. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 oolee jira. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.22 oolee jira. Indiyaan Ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.79 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa ani isinii qabadhee dhufe kana fakkaata laayik gochuu hin dagatina. Turtii biraa walitti deebina.